Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma dura argaa jirtan turtii guyyoota baay'ee yookaan dheeratiin booda walitti deebinee jirra. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanimni keessan dalagaa fi maal fakkaata isiniin jedha. Nabira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda kate abdiin qaba. Egaa qufallee naqabeetiin jira qulqullina sagaleetiif dhiifamaa isiniin jecha kallattimaan kan inni dibachaa jiru kuni qasiilaa fi irdi aannan jechuudha. Waa sadiin kana walitti goonee fuula keenyaaf hedduu bareeda. Yoo danda'ame yeroo baay'ee qasiila akka saamunaa ta'e osoo fayyadamtanii bareedaadha isiniin jedha. Egaa akkasitti fuula kiyya dibadheen booda manni kana fakkaataa ture. Egaa mana keenya qulqulleessinaa oolmaa bareeda wajjin dabarsinaa magaalallee deemnee wanta akka waan mana keessaa fixannee ni binna jechuudha wajjin. Isin hanga dhumaatti na waliin tura viidiyoo immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Namoonni maggaarajaa bitachuu barbaadan maggaarajaan kun fakkeenyaaf ka jalaa sisii jalaa sana yookaan haphii jalaati hanka dalagsiisee dhugaa dubbachuuf meeshaa garaagaraa jijjiiruu hin barbaadu mana kana keessatti sababa qaba jechuudha. Anyways yeroo itti aanu isinitti hima ammaa fi maggaarajaa haphii tana jechuudha. Ofoonni kan wajjin afaa kan hojja wal fakkaatutti silverii jeen ture dalagsiseen ture jechuudha. Maggaarajaan hedduu akka widdiidha. Akkasumas sadarkaa qabaa inni biraan mootu dheerina isaatii fi bal'ina isaati irratti hundooftanii gatii isaa kabaruu dandeettanii. Nama kiyya kana meeqan akka hojjechiisee fi meetira meeqa afaan meeqa akka ta'e isinitti hima gara dhumaatirra kallattimaan jalqabama mana keenya qulqulleessina. Egaa gizee mana keenya keessatti dabarsinuu gizee takka fuula keenyallee achuma waa fayyadamuun bareedaadha. Dhugaa dubbachuu fuulli kiyya ani hin beeku hedduu takka namoonni jedhe jechuun yeroo takka nagaa qabaataa yeroo takka na shifininaa yeroo takka na gurraachata yeroo takka na raabada hin beeku waan himesaatu jechuudha. Keessattuu waggaa tanaa keerimaa fi waa hedduutu ta'utti jira. Hundaafuu mee isin du'aa inaa godha wallahi du'aa inaa godha hundi keessan warri na jaallattan warri na kabajan warri waan gaarii na hawwitan du'aa inaaf godha isiniin ja'a. Egas booda akkanatti kaasnee mana keenya ni qulqulleessina yookaan ni xaaraanna. Minxaafii kanarra nama hin bahu akkanatti ani maxaragaa kanarraa baasanii gattaanii xaragan san hin jaaladhu akkanuma dhaabatumatti xaragaa waan tokko waan xaragan baan immootu harkaan irraa guuraa jechuudha. Fuulli kiyya naqabee ture gartanii gogee jira jechuudha. Akkasumatti garuu gogus jidduudhaan dhiqachuu hin deemu. Ganama eega qursii yookaan ciree nyaatameen booda beekaa kuni mana keenya qulqulleessinee egas booda magaalaa deemnee waan tokko waan shamarran waan tokko hundaafuu waan meeshaa manaa osoo hin taane waanuma dibata akkas looshinii garaagaraa qabaatti ta'uu danda'a shaampoo akkas binna jechuudha. Kanaaf mana keenya qulqulleessinee waa keessa aarsinee baana laala wanni an kaameraa akkana isinitti agarsiiseef laal binnaanyi agartanii kan minxaafii keessaa bahu natsaba garuu gizee kaameraa akkana dhiyeessanii jettan kaameraa waan xiqqoollee mul'isanii beektanii gizee waraabusaniif akkana isinii dhiyeessee akkanatti haga tokko qulqulleessinee xaraarnee gara alaa gadi baasnaa. Saniin booda meeshaa kaawwan sisirreessina jechuudha. Farrashni biraa deemna meeshaa kaawwan mucattiin xiqqoon na bira ni jirti isiin naaf dhitti jechuudha. Mana kiyya qulqulleessee hixaanamaa waan ajirsa naamna aarsuu hedduu jaaladha. Keessa aarsee biraa bayaa saniin booda mana keenya kun abarsanii akkuma argitan kanatti baasna gaduma baasna mana keessa wal qabee yoon hin kaasuu hin jaaladhu ani garuu malaa gabbaasa jechuudha ka xaragee kana. Saniin booda keessatti ol deebina girgiddaa bakka adii kun asiin daalachatee inni jedhe kana manni fincaanii bakka jiru fincaa'onni bishaan jechuudha. Bishaan mana inni manacaa yookaan gara girgiddaatti inni baay'ee jechuudha. Manni kamuu ni jira jedheetii yaada girgiddaa gara naan balleessee jira. Eegas booda kun akkanatti eega xaraarneen booda amma ani farrashna kun agartanii guutuu isaa akkanatti eega xaraarnee qulqulleessineen booda minxaafii kana gubbaan darraba. Asitti mootu bashurriin asaana goote walla bashurriin tuni jala deemti firaashin irratti kufee dhabe. Eegas booda kunoo namoonni onni barbaadan firaasha kana barbaadan minxaafii isa wajji deemu wajjiin ordarii godhachuu dandeettanii diimaa barbaadanii silvarii kana barbaadanii magariisa barbaadanii jechuudha. Akka isin barbaadanii yoo balbala keessan lakkaatanii natti ergitan maggaarajallee isiniif dalagsiisaa wal fakkeessee jechuudha. Fakkeenyaaf amma minxaafii kana kaniin bitee fi minxaafiin biraa magariisni inni jira ture. Ka jalaa diimaa kana osoo hin taane diimaan
ከሜትራን ጉርጉረሙ ካን ካሬን ጉርጉረሙ ወይኔ ረላ ፈዳይ ወላ በሹሬ ምኒ እና ኤገ አፋተ ከነ ቀባደ ጀደ ምንጣፊ ከነ እረቲ ማሽጎቹ በርባዴት ጀቹዳ የሮዳፊ meeshaa garagaraa jijjiiruu hin barbaadu asitti inshallah waa yaade wayitu jira isinii du'aayina godha isiniin jedha kanaaf namoonni firaasha majalisaa kana barbaadan minxaafii isa wajjin deemuu fi maggaarajaa isa wajjin deemuu maachi hojii godhee isin dalagsisuu danda'a jechuudha eega afeen booda kunuu kana fakkaataa tiraas jarqii kana hedduu takkan jaaladha diizaayinii isaa jechuudha ufii kiyyaa ajaa'ibsiisee jechuudha diizaayiniin kun adda ana hedduu natti tola gara biraatti nagarreen dhugaa dubbachuuf garuu ani jaaladheetiin ufii kiyyaa kadalaksiifadhe diizaayiniin isaa akka baratamee miti jechuudha hedduu bareeda aynaa barbaadaniin akkanattis dalaksiifatuu dandeettanii ka barbaadan ka duraanii saniillee yoo ta'e garuu kun hedduu takka bareeda minxaafiin isa hojii deemu aynaa lamaan tiraasirra jiru kana keessa tokko filattanii yoo gootan an fakkeenyaaf adillee osoo godhanii waan adillee ofirraa deema jechuu barbaadeeti akkanatti hedduu bareeda akkanatti farrashee geessee jira gartanii waa hedduu takka bareeda kuno maggaarajallee isa fakkaatu kan itti dalaksiiseef jechuudha dhiyoo dheengaddumaa itti dalaksiisee maggaarajaan kun haphii keessaati kajalaan awlaku jechuudha meetir irraa oleen isaa meetira 370 garaan isaa meetira 5 nyaate jarqiin kun maaliif yoo akkanatti maggaarajaan qaxoo jedhe hin bareedu akkanatti shabashabamuu qabaanuyyuu haga takka diqqoo jarqiitti sassate garuu garaan isaa 3 fi 40 ture jechuudha gid jarqii meetira 5 fudhate akkas irraa oleen isallee walumaa galatti meetira 9 fudhate jechuudha garuu meetirri isaa 9 miti gubbaan 370 cinaa 340 ture jarqii tirfiitti godhe eega kana farrashne ixaana keenya mana keessa aarsineen booda kallattii maan uffata uffadhu baasee gas booda fuula kiyya dhiqadhe egaa uffannee walitti deebinaa mana kana geessee raamaan tana gadi bahee wanta takka diboo ni jaaladhu dhugaa dubbachuu mana boo ni jaaladha mana kiyya irratti jechuudha giddu jaaladhu mana hin ba'u kana ollaan marti qabeeku jechuudha ani bakka mana kiyya namni garagaatti fudhatu danda'a mana boo hin jaaladhu ollaan dhaquu hin jaaladhu jibban isaa osoo ta'an amala bakki jechuudha agartanii fuula kiyya irratti nagogee jira garuu laala akka bareedu ammaan tana bishaan qofaa dhiqadhaani walitti deebina dhiqannee uffata jijjiiranne maashaallah tabaarakallah kuno uffata kanillee barbaadan dabaratti ni argattan akkanatti ayna barbaadanii maash godhee isiniif dalagsisuu danda'a kun wadhisifame uffata firii kana hedduu jaaladha nama kiyyaratti uffata namatti naxxalu jaaladha dhiqqeenu marraa kaasee jechuudha waa maashaallah agartanii haala kanaan likkeetti keessa yoo na ergitan isiniif order gochuu danda'a jechuudha namoonni jaalatan yoo jiraattan ayna barbaadanii hijaaba isa hojii deemu wajjin na biratti ni argattan jechuudha egaa wanta babbareeda wanta orjinaala na biratti akkuma argamu ni beektanii meeshaas ta'e waan kamu waan fikiyyaa jaaladhu fi waan fikiyyaa quality isaa ta'uu isaa beeke isiniif hin dalaksiisaa meeshaalee isin barbaadan karaa keessaatiin heloo jedha amma bahuu fi egaa hordoftoota kiyya kallattii maal egaa baheen booda viidiyoo waraabuu natti hin tolle dhugaa dubbachuu magaalaa keessatti viidiyoo waraabuu namatti hin tolu hedduu ulfaataadha haalli jiru kanaafuu hin waraabne kallattii maan bitee egaa dhufeen booda manatti isin biraan ga'uu fi dhiqqoo waan bitee dhufe egaa itti waan akka bu'aartanii fi yeroo takka viidiyoo akkanaa nama bu'aarsa jedheeti yaada oolmaa mana keessa dhugaa dubbachuuf hojjechuu hedduu viloogii garagaraa hojjechuu ni jaalladha ni fedha garuu walitti siin dhufu jechuudha akkasitti waa maashaallah sinii tana jechuudha hedduu takka jaaladhe hedduu jaaladheera maaliif jaalattee hojjettan tokkoffaa sinii didiqqishu sanii miti jabaadha tarii viidiyoo keessatti akkasii fakkaatu danda'a siniiwwan agammaa mana keessa didiqqoo qabnu san adiisa yoo ta'e malee kaawwan ni caala jechuudha kuni hedduu takka kwaalitiidha kun achi garagalchee isinitti agarsiisa waaw maashaallah hedduu jaaladhe garuu gatiin isii widdiidha haa ta'uti waan tokko yoo jaalattan adaa widdillee ta'uu hima gootanii yeroo maallaqa harkarraa qabaattan laala hedduu bareeddi jechuudha guddaa garmaleetii miti garuu siniiwwan rakabooti ifaa hojii bitamu sana agarte isiini caalti jechuudha waaw baqa nama kamiifuu ni taati nama kamiifuu jechuudha taritti viidiyoo keessatti isinitti beessuu dhabuu danda'a ani immoo qaamaan bira jiru ufii kiyyaa siniiwwan xiqqoo hedduu qaba garuu tana jaaladheeraa jechuudha jajjabina isii akkasumas kwaalitii isii egaa meeqaan bittee hojjettan qarshii 5,000 isiin 12 jechuudha wallahi jechuudha ana qarshii beeku gid waan tokko jaalannaa dada akkas jechuudha bakka hedduu takka jaaladhe jahaa isii yoo barbaadan 2,500 itti aansee shaampoo kondiishinarii antanaan dura fayyadamu haalii ture shaampoo kondiishinarii sun immoo yeroo jijjiiramee jira wanni akka duraatti hin ta'u
inni sun uddanarratti jechuun inni sun jijjiirame shaampoon bareeda argina namoota hin beeku jechuudha. Isa kana ammoo yaaliidhaaf biteera amma bareeda ta'a hin ta'uu isaa hin beekne garuu onlaayiniitti hedduutu akka beeksisanii meen ilaala jechuudha. Warri beektannaa barreessaa kuni shaampoodha. Shaampoof koondishineerillee kan wal fakkaatu bitee jira. Bareeda ta'a hin ta'u hin beeku yeroo jalqabaatiif bituu kiyya ta'anii fayyadamu kanaa miti jechuudha. Dura jijjiiruu waan barbaadeef itti aansuun immoo ifama bilbila. Itti aansuun immoo hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan sanii ruuza garaagaraa bishaan ruuza garaagaraa dhiifama sagalee bilbila jidduun laalee irra darbee wanta mul'isaa ture. Baaziliinii wanni saamunaa ilkaanii. Ishii kabaraan mootuu maal bitee saamunaa fuulaa saamunaa ruuzaa kana. Egaa kun saamunaa kana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf handiqqeen irraa saamunaa naaziriitti kan jedhan tokko yoo beektan isa fayyadamaa ture. Inni garuu amma badee jira. Bakka san kana yaalaa jira jechuudha. Hordoftoota kiyya isa kana immoo yeroo itti aanu maaliif akka bite isinitti hima. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata ture. Viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Hangasitti hundi keessanuu akkuma jirtanitti fayyaa keessanaa oolaa isin jaaladha isin kabajaa. Viidiyoo laayik sheer gochuuf hin dagatina. Akkasumas koomentiin barreessaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa tura. Baay'ee